Okay, baga gara ikkontuufitti nagaan dhuftan guyyaa irraa boqonnaa lama waliin ilaalla. Dhiifama egaa tajaajila freshman koorsii addaan gunnee jirra. Ammaaf qormaata kan fudhatan ijoollee waan jiraniif koomentii nu qaqqabaan jiruu fi itti deebina jirra. Theory of demand and supply kan jedhudha. Ariitiidhaan afaan Oromootiin kan sheer godhuu yaalu informationii boqonnicharra jiru. Theory demandii fi supply yookaan immoo theory'n dhiyeessiidhaa fi fedhii kan jedhu jechuudha. Dhiyeessii fi fedhii theory kana jalatti kan fedhiis kan warra dhiyeessii dhiyeessanis iddoo tokkotti immoo dhiyeessii fi fedhiin yeroo walitti dhufu maarkeettii isa jedhu jechuudha. Warra bituu gurguru walitti dhufu. Fedhiin eessaa dhufa? Nama waa bituu barbaadu biraa dhufa jechuudha. Maal fedha bituu? Bitee uffachuu, bitee soorachuu, bitee ittiin barreessuu, bitee ittiin dubbisuu, bitee ittiin dalagaa mataasaa dalagachuu barbaada jechuudha. Fedhiin kun namni fedhii qabu. Fedhiin isa dimaandii jennuun suni kan ammoo isa arganna warra nuu dhiyeessan irraa warra gurguruu dhufan seelerii warra jennuun. Isaan kun lamaan walitti iddoo dhufanii wal jijjiirraa kana gaggeessan gabaa uuman maarkeettii jennaan jechuudha. Akkuma gosa gabaa boqonnaa 5 keessatti ilaalle maarkeettiidha jedhama jechuudha. Theory demandii ittiin ilaaluuf maal jedha theory'n demandii? Demandii fi wanti inni wal qixxaawanii similaarii wal fakkaataa kan jedhu jira. Demand and want similar maaliif kan jedhu. Why can't we purchase all that we need or we desire to have? Wanta niidii nuuf ta'u isa malee jiraachuu kan hin dandeenye, nurraa adda ba'uu kan hin dandeenye, hunda isaa maaliif bitachuu hin dandeenye? Yookaan waan desire goonu tokko waan qabaachuu barbaannu tokko maaliif hin argannu? Jedha gaaffii lammaffaan. Demand fi wantiin gaaffii tokko irratti garaagarummaa qabu. Wanti kan jennu wish to have wanta qabaachuu barbaannu fedhii godhannudha. Otoo qabaanne gaarii, otoo mana qabaanne, otoo makiinaa qabaanne, otoo kompiitara qabaanne. Kanaaf wantiin kun fedhii dhaabbatoo hin taane daddaballee argachuu kan barbaannu. Demand kan jennu immoo fedhii kana argachuudhaaf, fedhii keenya guuttachuudhaaf humna yoo qabaanne, fedhii yoo qabaanne lamaan isaa himaachii yoo ta'e demand jennaan. Amma fakkeenyaaf kitaaba keessan irra kan jiru namni sigaaraa tuutu namni sigaaraa fayyadamuu barbaaduu fi nama fayyadamuu barbaanne. Sigaaraa bituudhaaf fayyadamuun maal barbaachisa? Sigaaraa fayyadamuudhaaf fedhii qabaachuudha. Wanta kan ittiin binnee fayyadamnu purchasing power kan jennu birrii qabaachuu qabna. Isaan kana lamaan ulaagaa kana guunnaan demand jennaan. Fakkeenyaaf fal'aamuddii yookaan namni sooressi tokko birrii sooressu baay'ee hin barbaachisu. Namni ordinaaliin namaayyuu qarshii ittiin sigaaraa bitu qaba. Purchasing power qaba. Garuu fedhii yookaan immoo suusii sigaaraa fayyadamuu hin qabu ta'e namichi kun dimaandariidha hin jennuun. Sadaffaan can we say that with a decrease in price of commodity the consumer normally buys more of it? Why? Akkas jechuu ni dandeenya. Akkuma gatii mi'aa dabale hir'atu jechaadha. Gatii mi'a tokko hir'ate maamilli tokko baay'inaan mi'a sana ni bita jechuu dandeenya. Maaliif? Jechuus dandeenya, jechuus hin dandeenya. Seerri dimaandii maal jedhaa? Namni bita piraayisii yoo dabale gatii mi'a tokko yoo dabale maal ta'e jechuudha? Mi'i qaala'ee yookaan mi'aa'ee jechuudha. Yoo mi'aa'e immoo waan sana namni bituu hin barbaadu. Garuu faallaa kanaa kan deemus jira itti dhufna. Affaffaa explain why demand curve is always sloped downward. Bitaa gara mirgaatti kerviin dimaandii maaliif sloppiin isaa irraan gadii ta'ee downward maaliif ta'e bitaa gara mirgaatti jedha. Kanarraa wanti adda ta'u jiraayyuu jedha. Are there any exceptional to this? Kanaafuu specifically gaafa dubbannu demand maa inni? Demand refers to
various quantities of a commodity. Mi'oota yookaan tajaajiloota adda addaa tartiibeffamanii jiran. Okay? Kan maamilli tokko bituu danda'u. Yeroo murtaa'e tokkotti bituu kan danda'u. Bakki inni itti bituu danda'u gabaa ta'ee gatii adda addaatti bituu kan hin danda'u. Garuu wantoonni biraa kan jijjiiramne yoo ta'e yookaan dhaabbatoo ta'ani. Okay? Waan biraa dhaabbataa ta'ee ammaaf kan dubbannu waa'ee gatii mi'a sanaa fi mi'icha binnu sanaa yookaan gatii tajaajila binnu sanaa fi mi'a sanaati. Dimaandii maal jechuudha? Gosoota tajaajila garaagaraa yookaan mi'oota garaagaraa yeroo murtaa'aa ta'e tokkotti gatiin itti adda addaatti gurguraman gabaa keessatti gatii adda addaatti gurguraman yookaan immoo kastamariin gatii adda addaa isaaf kenname isaaf himametti yeroo isa murtaa'aa ta'etti gabaa keessatti bituu kan inni danda'u yookaan bakka itti gurguramu bituu kan inni danda'u dimaandii jennaan. Given other things unchanged wantoonni biraa jijjiiramuu hin qaban ceteris paribus jechuun akkasuma other things are remain constant jechuudha. Wanta amma dubbataa jirru gatii fi mi'a bitamudha. Gatii fi tajaajila kennamudha. Transportation service price of ticket gatii tikeetii ittiin binnu gatii geejjibaa gatii tikeetii xiyyaaraa ittiin binnu xiyyaara. Kana lamaan gidduu qofatti haasofna jechuudha. Akka ibsaa galfachuudhaaf kana kaffaltii ibsaa fi tajaajila ibsaa. Kaffaltii mana barumsaa fi yookaan immoo gatii mana barumsaa fi tajaajila barsiisonni barattoota kennan ijoollee keenya yeroo barsiifan. Kana gatiidhaaf mi'a gidduu. Gatii iskiriiptoo binnuu fi iskiriiptoo bidduu. Iskiriiptoo meeqa? Gatii meeqaan binne? Iskiriiptoo tokko qarshii meeqaan binne? Kanaaf birriif komodiitiidha kan dubbannu. Seelfoonii tokko qarshii meeqaan binne kan jedhu haasaa jechuudha. Now wanti biraan remain constantiidha maaliif jedhame fakkeenyaaf nama waa bitu tokko fedhii nama waa bitu fedhii namaa kana dimaandisa jennuun kana kan murteessaa wantoonni biraa jiraachuu danda'u. Bifa mi'a bituu sanaa kwaalitii isaa fageenya mana isaatii ka'ee haga gabaa qabu all these are things constant. Waa'ee kanaan dubbannu kan dubbannu ammaaf piraayisii fi mi'a binnu wayiin tajaajila binnu sanuu ta'aa jira. Kanaaf dimaandii fi quantity dimaandiin garaagarummaa qabu. Quantity demand of a particular commodity hamma bitamu sanadha nama. Dimaandiin fedhii erga ta'e fedhii hammamii bitame. Fakkeenyaaf kompiitara bitee yoo ta'e kompiitara meeqa? Midhaan bitee yoo ta'e kiiloo meeqa? Muuzii bitee yoo ta'e kiiloo meeqa? Quantitiin isa hamma sana hamma mi'a bitame. Okay. So quantity demanded of a particular commodity. Hammi bitame mi'a tokko bitamuun yookaan hammi mi'a bitame tokko kan inni beekamu irratti hundaa'e gatii isaaf himame yookaan gatiitti gurgurame irratti hundaa'e depend on price of that commodity. Fedhiin bittaa mi'a tokko seera mataasaa. Law of demand kan jennu ni jira principle demanditi. Qajeelfamni dimaandii kun maal jedha? State isaatti kan inni himu price of commodity and it is quantity demanded. Gatiin mi'aa fi baay'inni mi'a bitamu hariiroo faallatee waliin qaban. Kana jechuunis as price of commodity increase gatiin mi'a sanaa yoo dabalu yookaan yoo hir'atu hammi bitamu hammi mi'a sanaa bitamu okay hin dabala hin hir'ata yookaan hin dabala. Kan biroon dhaabbatuu ta'anii faaktoriin kan biraan dhaabbatuu ta'ee law of demand maal jechuudha? As price of commodity increase or decrease gatiin mi'a sanaa dabale yookaan yoo hir'ate mi'i bitamu quantitiin isaa kiiloogiraamii meeqa akka ta'u baay'ina meeqa akka ta'u inni immoo faallaa inni kun increase ta'u decrease ta'a inni hir'ata yookaan yoo inni dabalee hin hir'ate immoo hin hir'ata
jechuudha haala. Piraayisii yoo increase ta'u inni kun asii decrease. Piraayisiin decrease yoo ta'u quantitiin immoo increase. Kan biroon ceteris paribusdha jedha. Dimaandiin namni tokko amma fedhii waa bituu erga qabaatee fedhii isaa kana gaafatu malee hin baru. Gara suuqii yeroo deemnu maal bituu barbaadde baga nagaan dhufte maal bituu barbaadde kana. Gatiin isaa meeqa? Gatiin isaa kana. Erga gatii mi'aa dhageenye fedhii keenya maal akka bituu barbaadnu gadda baafne fedhii keenya ibsuu dandeenya jechuudha. Gatii nuu kenname nutti bira dhaabanne gama sadiin fedhii keenya ibsuu dandeenya. Iskeejuuliin teebilii keessa daataa gatii nuu himamee tartiibaa tokko gatii tokko iyyatiif kiiloo meeqa yookaan baay'inaan meeqa akka bituu dandeenyu listii karaa tokko malee teebilii keessa yeroo buunnu dimaand iskeejuulii jennee ibsuu keenyadha. Isuma immoo isa tokko gara x axis isa tokko gara y axis irra boone daataa isaa waliin quantity horizontally quantity horizontally x axis irra gatiitti hin binne immoo y irra si ol vertically goone daataa isaanii yeroo buunnu immoo curveetti jijjiirra. Demand curve jennaan jechuudha. Hariiroo isaa waliin qaban amma fakkeenyaaf piraayisii yoo dabalu quantitiin irra ta'edha. Daataa sana irraa dhaabanne immoo faankishinii isaa barbaanne demand faankishinii taati. Kanaafuu waanuma tokkotti fedhiidhumatu teebiliidhaan yookiin iskeejuuliidhaan curveedhaan akkasuma immoo faankishiniidhaan ibsamuu danda'a jechuudha. Demand schedule kan jedhu can be constructed for any commodity if lists of price and the quantity purchased at those prices are known. Kun kan inni argamuu danda'u iskeejuuliin teebiliidhaan kan nuti guutuu dandeenyu tartiiba gatiittiin mi'oonni sun gurguramanii fi kiiloo meeqa yookaan immoo hamma bitamu sanaa yoo erga barree booda malee teebilii keessa uumaa guutuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu namni dhuunfaan tokko dimaandiin kun namoonni dhuunfaas fedhii qabaa maarkeettiis fedhii gabaa walii galaas beekuu dandeenya. Kanaafuu fedhii nama dhuunfaa fi fedhii gabaatu jira. Maarkeetti dimaand individual demand kan jennu. Namni dhuunfaa tokko dimaandii isaa iskeejuuliidhaan, karbiidhaan, faankishiniidhaan akkuma kaa'uu danda'u kan gabaa walii galaallee kaa'uu dandeenya jechuudha. Ammaa fi an individual demand iskeejuulii isaa dhuwana kan nama dhuunfaa yeroo listii goonu tartiibessuudhaaf jechuudha kan nuti ibsuu dandeenyu maal tartiibessuu qabna various quantities of commodity mi'oota bitaman hunda isaanii mi'oota gosa adda addaa binnee gatiitti hin binne faana gaafa argannu listii yoo goone teebila keessa buunee individual demand schedule arganna jechuudha. Maal agarsiisan immoo hariiroo gatii fi mi'a bitame sana gidduu jiru teebiliidhaan bifa teebiliitiin in tabular form. So demand schedule states that the relationship between price and the quantity demanded in tabular form. Keenyaaf namicha tokkotu jira kun fedhii nama dhuunfaa tokko ibsina. Namichi dhuunfaa kun maal oreenjii bita ji'a keessatti ji'aan bitachaadha. Torbanii. Amma combination inni bitu kuni combination isaa yeroo adda addaatti bita waan ta'eef torbanii keessatti guyyaa wayii tokko ABCD kan jedhamu kana bita. Gatiin inni price per kilogram jechuun kiiloon tokko birrii meeqa akka ta'e kiiloon birrii meeqa quantity demand per jechuun immoo ji'a keessatti torban keessatti hammuma akka inni bitu quantity demanded. Okay. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaa kanarratti kiiloogiraamni tokko birrii 5 yeroo ta'u kiiloo 5 bitaa jechuudha torbanitti. Biirratti immoo maal agarsiisa combinationiin kun yeroo inni birrii 4 ta'u kiiloon tokko price per kiloogiraam kiiloo 7 bite. Deemee dhumarratti gaafa birrii tokko taatu kiiloon tokko kiiloo 13 bite.
Amma daataa kana yeroo ilaaltanii karaa harka bitaa harka mirgaatti asii as akkas yeroo ilaallu kan piraayisii 5, 4, 3, 2, 1 baay'ee irra taarfa. Faallaa kana ammoo hammi bitamu ji'atti immoo dabalaa dhufa. 9, 11, 13. Kanaafuu piraayisii yeroo irra taarfu kwaantitii dimaandiin immoo dabalaatii dhufe jechuudha. Duuba karraan akkas gara duubatti immoo osoo ilaalle harka mirgaa gara biraatti piraayisiin amma 1, 2, 3, 4, 5 jedhaa dhufu kwaantitii dimaandiin immoo irra dhufa jechuudha. Kanaafuu loo of dimaandiin dimaandii iskeejuulii keessatti fuulfiildi ta'eera. Kiraateeriyaas seera dimaandii nuu guuteera jechuudha. Kun gaafa teebiliin ibsinu gaafa garbitti jijjiirru immoo eksiirraan kwaantitii dimaandii isaa 5, 7, 9, 11, 7tti kiiloomeetira akka bitu karaa waa'ee immoo gatiin ittiin bitu yeroo tartiibessinu bifa akka kanaa kan arganna. Kun maal jedhama? Dimaandii kerbiitti jijjiiramedha. Maal jechuudha? Graphical representation of relationship between different graphical representation. Giraafiidhaan kan ibsame hariiroo mi'oota bitamanii fi gatii isaanii tokko gatii isaanii faana yeroo itti bitamanitti gaafa waliin ibsamu kerbii irratti jechuudha. Dimaandii kerbii uumaa jechuudha. Amma irratti maal jedhaa? Gaafa kiiloon tokko birrii 5 ta'u kiiloo 5 bitee jedha inni. Sirriidha? Asirraan piraayisiidha waan hin jenne gaafa kiiloon tokko birrii 5 godana hammamtu bitame kwaantitii dimaandii 5tu bitame. Kanaafuu een kun 5 fi 5 immoo 4 fi 7 yoo x y dhaan ibsuu barbaanna ta'e jechuudha. Seetti x, y dhaan ibsitaaf ta'e 4, 7 immoo 3, 9. Gaafa kiiloon tokko birrii 3 taatu kiiloo 9 bite. D irratti immoo gaafa kiiloon birrii 2 taatu kiiloo 11 bite. E irratti immoo gaafa kiiloon birrii 1 taatu kiiloo 13. Pooyintoota kanatti wal qabsiifne akkasitti daawunwaardii nuuf kenna jechuudha. Daawunwaardii kun islooppii dimaandiiti. Islooppiin dimaandii kun maalidha? Irraa gadeedha. Bitaa gara mirgaatti asii gadi. Maaliif akka ta'e yeroo biraatti qabna. Suma kana immoo gara faankishiniitti jijjiiruu dandeenya. Faankishiniin maayini? Hariiroo riileeshnshiippii hariiroo variabiloota gidduu jiru bifa foormulaa maatisiitii yeroo ibsinudha. So demand function is a mathematical relationship between price and quantity demanded. Okay. Hariiroo bira gatii fi mi'a bitamu kanneen biroo dhaabbatoo ta'anii ooyin other things remain the same. Kanaafuu functioning demandii baay'ee beekamaa yeroo baay'ee QED jennaan quantity demand jechuudha. QED quantity demand jechuudha. Kanaafuu a function of price. Quantity demanded function price iti. Hammi bitamu function eenyurraa dhufedha? Price irraa dhufedha. Maaliif waan biraas ittiin dabala? Price bicha maaliif ta'e? Asirratti amma waan nuti hariiroon jiru waan variabiloota quantity demandii fi price bicha dubbataa jirra. Amma maaliif price is equal to maaliif bakka tokko jijjiirree maaltu ta'a? Iddoon kun price yoo ta'e iddoon kun QE yoo ta'e. Gatiitu mi'a irratti hundaa'amu mi'atu gatii irratti hundaa'a. Kan bitamu kan gurguramutu gatii irratti hundaa'a gatiitu mi'a irratti hundaa'a. Kamtu dipendentii variabilii ta'uu qaba jettanii yaaddu? Kamtu murteessa? Garuu yeroo barreessinu kanatti barraa'uu qaba jechuudha. QED'n quantity demand jennaan price'n gatii isaati. Fakkeenyi kan keenya oreenjii fudhannee waan ta'eef gatii oreenjii jechuudha. Pin. Amma haa jennuuti let demand function demand haa jennu QED wal qixa A ida'uu B P. Namni function tokko intercept qaba slope qaba. Kanaaf function kana wanta nama bakka hojiitii ka'eera. Intercepting kun amma downward yaa ta'u function kun
interceptidha. Function akka kanaa slooppiin isaa negatiivii akka ta'u beekamaadha. Slooppiin asii amma b'dha. B'n negatiivii ta'uu qaba jechuudha. Garuu kamsa keenya salphisuudhaaf Q is equal to A plus BP jennee barreessina. Bu'aa argannu immoo ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf Eedha gara B'tti giraafii sanarratti muuvii yeroo goonu yeroo sochoon gatii B gatii A barbaadii nuun jedhamu ta'e jennee akka fankishinii kana lakkoofsatti argachuudhaaf as lakkoofsatti baas lakkoofsatti argachuudhaaf maaliif fankishinii ta'uu agarsiisu kun hin beekamu B'nis hin beekamu naannoon jedhee A irraa kaatee gara B'tti yeroo deemtu fayyadamii fi gatii A fi B barbaadii nuun jedha. Eedha gara B'tti deemuu jechuun maal jechuudha? Cheenjii jijjiiramsa wayiitu jira. Maalni jijjiirama slooppii haa jennu. Yookaan immoo cheenjii erga jennee maalni kwaantitiinis piraayisiinis jijjiirameera. Asirratti iddoo kana mallattoo cheenjii jedhu asis biraakeettii godhaafi itti cufaammattu bira cheenjii jedha barreessaa. Change kanuma first order condition derivative jechuudha. Derivative of Q with respect to price. With respect to price is equal to change or derivative of in bracket kan akkuma jirutti jira with respect to price. Constant number ida 0 taati. Kun immoo P times change of P with respect to P. In P dhaan baddi kan tokko taati tokko faayisoo B P. Kanaafuu change in Q over change in per P B dha jechuudha. Kanaafuu B argachuudhaaf Eedha gara B'tti deemne yoo ta'e Eedha gara B'tti deemne yoo ta'e B'n walqixatamaa jechuudha. Change in Q over change in price. Q'n eenyudha gaama? Quantity. Seera maatisii cabsina asitti. Quantitiin amma 7 gara 5tti jijjiirame. Faayinaaliin 7 inishaaliin 5 malee 5 irraa 4 hin jennu. Kun asii Y'dha. Asiin X'dha. Akka seera maatisiitti. Garuu akka kan keenyatti quantity demandedidha X. Maatisiidhaaf Y is equal to M of X, MX plus B kan jedhu faallaa equationii kana ta'e. Irraan deema. X akka Y'tti fudhattu quantity demanded irratti. Y immoo akka X'tti fudhattu. Yeroo change in Q with respect to change in price barbaadan. Kanaafuu change kan jennee Eedha gara B'tti yeroo sochoonu kamtu initial pointidha. A immoo B setti. Initial pointiin Eedha. Achi gara B yeroo dhufnu faayinaalii iddoo dhaabannedha. Bakka kanatti X meeqa? 7. X jechuun Q'dha. Piraayisiin 4. Jalqaba irratti meeqa ture? X'n 5. Piraayisiinis 5. Kanaafuu cheenjiin Eedha gara B'tti ta'e 7 hir'isuu 5 2 hiruu 4 hir'isuu 5 negeetiiva 1 negeetiiva 2 hiruu negeetiiva 1 negeetiiva 2 ta'a jechaadha. Iddoo kana amma negeetiiva 2 arganne. Amma B negeetiiva 2 arganne dhugaamuu sobadha. Negeetiiva ta'uu qaba moo ta'uu qaba maaliif hariiroon quantitative price gidduu jiru negeetiiva waan ta'eef mesti negeetiiva. Amma immoo A argachuuf yaalla. A argachuuf pointii tokko fayyadamuu dandeenya. Any point yookaan pointii A yookiin D yookiin C shanan keessaa tokko. Fakkeenyaaf A fayyadamu. A irra piraayisiin 5 quantitiin 5. Kanaafuu bakka kiwii yookaan quantity demanded jedhu kiwii 5 piraayisii bakka jedhu 5 buufne as keessatti fayyadamu jechuudha. Kiwii meeqa 5 walqixa A
p meeqa minus 2 times price meeqa 5 kuna fakkeenyaaf kun eenyuun fudhate jechuudha b fudhate pointii b fudhate isaa kanaafuu 5 wal qixa a hir'isuu 2 baay'isuu 10 negeetiiv 2 baay'isuu 10 negeetiiv 10 so a hir'isuu 10 simmoo 5 wal qixa a hir'isuu 10 10 asiin negeetiiv a osoo jedhu 5 ni da'u 10 ta'a wal qixa a kan meeqa ta'e jechuudha 15 wanti kan biraas fudhadha isaa booda aan 15 baan negeetiiv 2 wantiitiin wal qixa 15 hir'isuu 2p ta'e demand function demand kan orange kana ta'a jechuudha. Okay, kun individual demand dha. Now fedhii kan gabaa market demand kan jedhamu market demand fedhii gabaa walii galaa fakkeenyaaf kan orange kana fudhannu nama tokko bitaa nama lammaffaa nama sadaffaa kan orange bitu nama tokko qofaa miti muuziqaa bituu gabaa dhaqu nama tokko qofaa miti kanaafuu gabaa yookaan fedhii muuzii irra iddoo tokkotti yeroo ilaalu fedhii muuzii kan immoo warra muuzii bitee kan kompiitara bitee baay'ina isaanii namoota meeqa ta'an gatii meeqaan akka bitan gatii tokkoon bitus layyuu gatii tokkoon namoonni adda addaa bitu gatii tokkoon namoota adda addaa bitaa namoota kana walitti maal uumanii namoonni baay'atan kun gabaa uumuu maarkeettii sana gabaa fedhiin mi'a sanaa irratti bahee yookaan immoo fedhiin mi'a sanaa warri godhate nama meeqatu gabaa uumeef gatii nama meeqatu kenneef nama tokko nama lama nama sadi gatiidhuma tokko namni lama sadi afur gatii sanaan bitaa jechuudha mi'a tokkoof kan namoonni adda addaa gatii wal fakkaataatti bitan yeroo lakkoofnu maarkeetti dimaandeedha. Dalga ida'uudhaan maarkeetti dimaandii argachuu dandeenyaadha. Maarkeetti dimaandii schedule care or function is akkuma kan hundi isaanii. Kutan taa'ee dalga ida'uudhaan inni wanta bitame sana dalga ida'an namoota bitan sana for all buyers at each price gatii tokko tokko isaatiin maarkeetti dimaandii argannaa jechuudha. Kana maarkeetti dimaandii namoota dhuunfaas kan gabaas walitti qabata. Fakkeenyaaf gabaa irratti bahe gabaa price gatii gabaa 38330 0 waan jiru fakkaatu asii kun jijjiiramuu qaba tokko jennee gaariidha gatiin 0dhaan bitamu hin jiru fooyyessaa iddoo kana tokkodhaan sadii gadi jiru individual demand kan jedhu namoota dhuunfaa bitan namichi kastamariin tokko fakkeenyaaf maamilli jalqabaa tokko yeroo birriin 8 ta'e homaayyuu hin binne 0 jechuun namaa hin binne jechuudha. Yeroo birrii 5 ta'u kiiloo 3 yeroo birrii 3 ta'e kiiloo 5 bite yeroo birrii 1 ta'u kana tokko godhaa dheerase yeroo kana tokko yeroo ta'u birrii kiiloo 7 bite. Namichi maamilli lammaffaa kastamar tuquni innis gaafa birrii 8 ta'u maan binne sadaffaanis homaan binne maarkeetti dimaandii isa maal ta'e horizontaalii ida'uudha. 0 namoonni sadan iyyuu maan binne waan ta'eef gatiin gabaa ba'eef homtuu hin jiru 0 mee bitan gabaa keessatti 0dha fedhiin gabaa mi'a kanaa 0 ta'e jechuudha yeroo gatiin 8 yeroo gatiin 5 ta'u namichi jalqabaa qarshii kiiloo 3 bite lammaffaan kiiloo 5 namichi sadaffaa kiiloo 1 walitti kiiloo meeqa bitame kiiloo 3 da'uu 5 8 9 gabaan mi'a kanaa meeqatu gurgurame jechuudha meeqa bahee kiiloo 9 gurgurame jechuudha gatiin irratti kiiloo 9 kan kiiloo 9 jechuudha. Gaafa birrii 3 ta'u namichi jalqabaa qarshii 5 bite namichi lammaffaa qarshii 7 kiiloo 7 dhiifama namichi sadaffaa kiiloo 2 walitti kiiloo 14tu bitame jechuudha.
kana tokko godha isin jedha. Gaafa qarshiin tokko ta'u namichi jalqaba kiiloo 7 bitaa, kan lammaffaa 9 biteera, sadaffaan 4 biteera, walitti kiiloo 21tu bitame. Kiiloo 21. Kuni callisnee dalga yoo idaane maarkeetti dimaandii arganna jechuudha. Yeroo idaanu garuu piraayisii akka hin daballe of eeggadha. 8 ida'uu 0 kan amma 8 dhufaadha miti. Kan namoonni bittaa bitame qofa kan ida'anu jechuudha. Suma kana immoo giraafitti jiruu dandeenya akkuma kan warra dhuunfaa. Fakkeenyaaf following graph depicts market demand at price equal to yeroo gatiin gabaa birrii 3 ta'u kirbii maarkeetii agarsiisa yookaan immoo kaasii kan jedha yoo ta'e akkas jechuudha. Yeroo gatiin gabaa 3 ta'u maarkeetii dimaandii meeqadha? 10 kaasii nutti agarsiisa. Yeroo birriin 3 ta'u dibiyyaaleen tokkoffaan 5 lammaffaan 7 sadaffaa 2 walitti 10 kana qabadhu 5 7 2 asi birrii 3 namichi jalqabaa birrii 3 bituu qaba. Namichi lammaffaas birruma 3 bituu qaba. Kastamariin sadaffaa birruma 3 ta'uu qaba. Gabaanis birruma 3 bituu qabdi. Amma akkam gabaa walii galaa jechuudha. Namichi jalqabaa gaafa birrii 3 ta'u meeqan bita? Kiiloo 5. Birrii 3 ta'u namichi jalqabaa kiiloo 5. Namichi lammaffaa gaafa birrii 3 ta'u kiiloo 7. Kan sadaffaan kiiloo 2. Namichi sadaffaa yeroo qarshii 3 ta'u kiiloo 2. Waliigala gatiin gabaa qarshii 3. Faltuus kiiloo meeqa moo bitan? Inni jalqabaa kiiloo 5 bitee namichi lammaffaa kiiloo 7. Sadaffaan kiiloo 3 horizontaalii dalga ida'ee waan jedhu 5 ida'u 7 12 da'u 2 14 kiiloo 14 bitame jechuudha maarkeetti dimaandiin kana. Isolamas kan biraan numerik fakkeenyi lakkoofsaa jiraachuu danda'a. Haa jennu suppose individual demand function. Fankishiniin fedhii nama dhuunfaa tokko mi'a tokko ittiin bite jechuudha. Mi'a bite tokko akkamitti kenname piraayis gatii wal qixa kudhan hir'isuu wantiitii bitame sana heeruu lamadha. And they are about 100 identical buyers. Namoota wal fakkaatoo warri bituudhaaf bahan nama 100 jira gabaa keessa. Gatii gabaa kanaa yookaan immoo gabaa mi'a kanaa bahu maarkeetii fankishinii isaa barbaade jedha. Barbaade yoo nuun jedha. Namni dhuunfaa akka inni ittiin bituu danda'u piraayisii zippakteen maanes kiiloomeertuudha. Foormulaa kana gara hariiroo dimaandii fi piraayisiitti jijjiiruu qabna. Kiwiitu fankishinii piraayisiiti malee piraayisiin fankishinii kiwiitti kun kaansel. Kun akka kanatti jira. Kaayyoon keenya kiwii as fankishinii piraayisii barreessuudha waan ta'eef kiwii bartuu yookaan asiin negeetiivaan baay'isu maayinas asii kudhantu jira achi hojii maayinas 10 ta'a mire asii maayinas 10 maayinasii waan goone baay'isanii jirru poozitiivii ta'a jechuudha. Kanaaf kiwii bartuun qofaatti wal qixa 10 hir'isuufi. Kiwii kophaa hambisuu fi kan normaal lokeeshinii gochuudhaaf liinii gochuuf gama lamaaniin lamaa yoo baay'isnu kiwiin kophaatti gaafa baay'isuu 10 20 lama baay'isuu fi tuubii ta'a jechuudha. Kuni kan dhuunfaati fankishinii dhuunfaati. Namoonni walii galamuu dhuunfaan akkasii meeqatu yeroo nama maayilii wal fakkaatoo bittaadha kan nama 100tu mi'a kana immoo dhibbiyyuu fankishinii kana kanaan bitu jechuudha. Kanaafuu kan maarkeettii argachuudhaaf namoota indiviijuwaalii baay'isuu indiviijuwaal fankishinii dhibba baay'isuu fankishinii kana dhibba baay'isuu fankishinii kana dhibba baay'isuu 20 2,000 hir'isuu dhibba baay'isuu 2 200 ta'a jechuudha.
Inni itti aanee jiru determinants of demand kan jedhudha. Asitti bada hawaasawwan ariitiin yaada. Determinants of demand wantoota fedhii murteessan. Kun amma gatii malee jechuudha. Gatii malee gaafa mi'a tokko bituu deemtan maaltu fedhii keessan murteessa? Bituu dhiisuu. Teestii fedhiin keessan fedhii mi'a qabdan preference filannoo mi'a bifa isaa ta'uu biraandii isaa ta'uu maal isaa kan jaalachuu yookaan jibbuudha jechuudha. Teestii preference jaalatte jennaan mi'a sanaan bitta kompiitara tokko laaltee uffata tokko laaltee galaanisa ta'e sheeppiinsaa yoo ta'e wanni sii ta'e ilaaltee teestii yoo ta'e preference qabachuu dandeessa. Jaaladheeraa yookiin jibbeera jechuudha. Income of the consumer galii maamilli tokko galiinsaa ol dabalaa dhufu fedhii mi'a bituu ni dabala fedhiinsaa ni dabala. Gatiinsaa gadi bu'u immoo noormaaliidha. Galiinsaa gadi bu'aa dhufu fedhii mi'a bituu ni hir'ata. Garuu kanarra dhaabachuudhaan gosti mi'oota bitamanii galiidhaan kan wal qabatan lamatu jiru. Noormaal gudi jennaan. Galiin namaa gaafa dabalu fedhii waa bittuu kan hin dabalu gosti mi'a bitamu kuni noormaal gudi jedhama. Yeroo tokko immoo akkuma galiin dabaluun fedhii mi'a sana bituullee ni hir'ata. Inni kun immoo infirared gudii jedhama. Fakkeenyaaf barataa taatanii yeroo jirtan amma kaaffee fayyadamaa jirtu ta'e qarshii guddaa yoo argattan yookaan lotorii yoo isinii bahu yookaan warri keessan qarshii olaanaa yoo isinii ergan kaaffee har'a isin soorataa jirtanii barattoota faana jechuudha. Isiniif noormaal gudiidha. Gaafa birrii baay'ee kan argattan immoo isa dhiistanii kaaffee ta'uu yookaan immoo hoteela riistooraantii fayyadamtu. Amma maal ta'e jechuudha. Inni amma har'a isin filattan gara hoteelaa deemuuf jirtan amma noormaalii ta'etu inni isin dhiiftan kaaffeen dura dhiiftan kun immoo inferior gudii ta'a jechuudha. Kanaaf mi'a tokkoon komodiitii tokkoon waan fayyadamu tokkoon inferior noormaalii jechuun sichueeshinii guddina dinagdee naannichaa irratti hundaa'a malee uumamaan dirqama kun noormaalii yookiin inferior jennee wanti seera itti kennine maqaa waamnu hin jiru. Kan sadaffaa price of related good gatii mi'oota wal fakkaatanii related good yookiin mi'a wal fakkaatu kan jennu tarii kan bakka wal bu'u ta'uu danda'a. Inni tokko hin jirre isa tokko fayyadamu. Kookaan hin jirre peepsii dhuguu. Bunni hin jirre shaayii fayyadamu. Isaan kun maal bakka wal bu'u sabistuutu warra ta'an. Kanaafuu gatiin isa tokko yoo dabale inni tokko immoo carraa gurguramuu argachuu danda'a. Akkuma kanaa immoo kan wal faana malee fayyadamnes jiru. Mi'oota wal fakkaatoo related gudi kan jennu wal faana malee adda adda tajaajila kan hin kennine fakkeenyaaf yeroo baay'ee current petrol kan jennu konkolaataan boba'aa malee maal fayyada? Nadaajii malee konkolaataa. Kanaafuu konkolaataan yoo gatiin isaa dabalee nadaajii fedhiin namoota gara nadaajii irra jirus jijjiiramsa fida jechuudha. Gatiin nadaajii yoo dabalama namni fedhii konkolaataa bituun hir'isa amma tokko. Kanaaf isaan kun complementii gudii jedhamu. They are consumed together. Kan biraan consumers expectation of income and the price. Shakkii yookaan immoo maal jennu raaga gara fuulduraatti income miti kun priceidha. Consumers expectation about the future price jedha income kan jedhu dhiisa. About the price. Gatiin mi'a tokko gara fuulduraatti maal ta'uu qabu maamilli tokko tilmaamuu yeroo danda'u. Gatiin hin dabala yoo jedhee gara fuulduraatti yaadu har'a maal godha? Hin bitamu anniisa. Fedhii bittaa godhatamu fedhiin isaan irratti. Gara fuulduraatti gatiin kompiitara ol kaa'ee yoo jedha ta'e har'a dafee bitachuu barbaada. Bilbila, uffata, zayitii. Yoo immoo gara fuulduraatti gatiin zayitii ni hir'ata kan jedhu information yoo dhagaye yookaan televizyiinii yoo darbe yookaan iddoo ta'e ragaa argate har'a fedhiin bittaasaa hin hir'ata.
gama lamaan ilaalama jechuudha. Inni dhumaa number of buyers in the market baay'ina namoota bittoota gabaa keessa jiran. Namni baay'inaan kompiitara bitu, namni baay'inaan zayitii bitu gara gabaatti gaafa fiigu maal ta'a jechuudha. Fedhiin mi'a sanaa bituu dabalee jira. Gabaa kana jechuudha. Carraa gurguramuu qaba jechuudha baay'inaan mi'isu. Direct relationship. Kanaafuu tajaajila akkasii ni qaba jechuudha. When we state law of demand, we get gaafa law of demand haasofnu kan biroo factoring constant jennee kaa'ame. Now change in demand wantoonni fedhii jijjiirraa gaggeessuu danda'an maal jennee jechuudha. Isaan amma haasofne kanadha. Change in any determinants of demand kanneen biroo fedhii murteessuu kan danda'an gatii isaarraa kanaaf except for goods price. Okay. Demandii determine murteessuu kan hin dandeenye, fedhii murteessuu kan hin dandeenye gatii mi'a sanaa qofaadha. Gatii mi'a sanaa maal murteessa? Hamma bitamu murteessa malee fedhii hin murteessu. Hamma bittu kan murteessu gatii isaati. Garuu fedhii murteessu. Kervii yookaan immoo kervii demandii isa lakkaa'amne sana shifti gochuu jijjiiruu bakkaa bakkatti shifti gochuun dandeettiin qabu jechuudha. We call this change in demand. Kanaafuu jijjiirama fedhii irratti dhufee gama lamaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Tokko gatii mi'a sana mataa isaatiin qabna. Kanaaf if buyers choose to purchase more at any price, the demand curve shifts rightward, which is an increase in demand. Namni bitu tokko fakkeenyaaf gatii kamiyyuu hamma fedhayyuu gatii yoo ta'e baay'ee bituu barbaada taanaan demand curve maal ta'a? Gara harka rightward, gara harka mirgaatti shifti ta'a jechuudha. Maal jechuudha? Fedhiin dabaluu. Waan fedhayyuu haa ta'u, amma fedhayyuu haa ta'u inni bita jedhee namni zayitii tokko bitutti yeroo fiigu maal ta'a? Fedhiin isaan dabala. Fedhiin gurguramu yookiin carraan gurguramu mi'a sanaan dabala. Dimaandiitu dabala jechuudha. Hamma fedhayyuu gatiin isaa gadi haa bu'u abbe. Ani bitu wayiidha immoo namni dimaandiin decrease ta'a jechuudha. If buyers choose to purchase less at any price, demand curve shift leftward, decreasing demand kan jennu kana jechuudha. Amma fedhayyuu gadi bu'ee yeroon isa bitan qaba. Shiftonni kun kana lamaan agarsiisa. Fakkeenyaaf original demand inni jalqaba D nootii kanadha. Quantitiin asumaan horizontaalii vertically price qaba. Amma D nootiin originaalidha. Al takka shift jijjiiramsi fedhii irratti dhufu kun shift karbiin bakka tokko bakka biraatti utaalu darbu wayin gara keessatti akkas wayin duubatti. Gara duubaa kana shiftiin kun maal jenna? Shift to the right yookaan shift outward gara duubatti jijjiirame jennaan yeroo akkamitti fakkeenyaaf when demand increase fedhii jedhamu dabala. Kanaafuu demand shift upward nootirra D1tti ta'a jechuudha. Yeroo fedhiin hir'atu immoo D nootirra D2 ta'a jechuudha si gade shift in demand karbennaan. Kana hundaaf sababoota kan ta'an isaan kana inni tokkoffaa fedhii jennee irra test and preference. When the test of consumer change in favor of a good. Yeroo fedhiin maamilaa jijjiiramu mi'a sana jaalachuudhaan yoo ta'e he or his demand fedhiin isaa yookaan kan ishee maal ta'a hin dabala. Akkasuma faallaan isaas dhugaadha. When the test of consumer change in favor of good. Fedhiin maamila tokko mi'a tokko jaalachuu irratti yeroo jijjiiramu. Kana jechuunis fedhiin isaa waliin fedhiin ishee mi'a sana bituudhaaf yoo dabala. Mi'a sana jaalatte yoo ta'e fedhiin ishee ni dabala. Mi'a sana hin jaalanne yoo ta'e immoo faallaan isaas dhugaadha jedha. Inni lammaffaan if income of the consumers. Kanaafuu in favor of good inni tokko test preference if you are in favor yoo jaalatte D nootirra D1 ta'a. Against yoo ta'e if you are not like D nootii kanarra D2 ta'a jechuudha. Lammaffaa income of the consumer. Goods are classified into two categories. Mi'oonni bakka lama irratti qoodamu. Maalirratti hundaa'uudhaan depend on how changing income affect their demand. Akkamitti galiin isaanii
jijjiiramsi galii isaan irratti dhufu fedhii isaanii kan fedhii bittaa isaan qaban murteessuu danda'u dhaabbachuudhaan mi'oonni bakka lamatti qoodamu. Normaal gudii, federal gudii kan jennee. Normaal gudiin maa inni? Goodies for demand increase. Mi'a gatiin isaa fedhiin bittaa dabalu. Akkuma galiin dabalu fedhiin kan dabalu normaal gudii jennaan. Inferior goodies are those who demand is inversely related. Fedhii fi galii faallaa kan waliin irratti ta'u normaal gudiidha jedhe. Kanaafuu normaal gudiidhaa fi income increase maal ta'a jechuudha? D0 irraa D1. Inferior gudiidhaaf immoo D0 irraa D2 ta'a jechuudha. In general, inferior gudiidhaaf quality mi'oota baay'ee quality hin qabnedha yeroo baay'ee inferior gudii kan jennu fakkeenyaaf kaaffeeraan hin kaaffee ta'u maal akkas jechuudha. Related gatiin isaanii baay'ee low price kan gadi bu'aa kan ta'e. Namoonni mi'a kana bitan immoo buyer of such goods are akkamitti expect godhu jechuudha. Gatii olaanaan mana yeroon galii gaarii argadhu mi'a gaarii bita jedhanii jalqabaaf mi'a gatiin isaa gadi bu'aa ta'e bitudha jechuudha. Inferior gudii kan jennu. So akkasuma jenna classification mi'oota kana qoodinsi into normal inferior jennee adda qooduun kuni subjectividha. Dhuunfaa irratti hundaa'a, naannoo irratti hundaa'a. It is usually depend on yeroo heddumaa inni sochii hawaasa dinagdee guddina hawaasa dinagdee naannoo sana irratti hundaa'a. Sochii economic development of nation depend jechuudha. Sadaffaan gatii mi'oota wal fakkaataa jenna price of isaan hedduu related mi'oonni lama walitti dhiyaatu wayini immoo wal fakkaatudha kan jennu kan jechuu dandeenyu yoo change in the price of one good gatii mi'a tokko jijjiiramsi gatii mi'a tokko fedhii mi'a isa tokko kan dhiibbarraan qabu kan jijjiiruu ta'edha. Fakkeenyaaf mi'oonni kun bakka lamatti qoodamu. Substitute and complementary goodii jedhamu. Substitute goodii kan jennu mi'a which is satisfy the same desire of consumer. Consumeriidhaaf tajaajila wal qixa kan kennu fakkeenyaaf tea and coffee, Pepsi fi Coca. Okay? Sprite 7 isaan kana jechuudha. Kanaafuu substitute goodiin mi'a tokko gatiin isaa yoo dabale dimaandiin isa tokkos hin dabala. So increase in demand of substitute good, increase in price of substitute good, increase the demand of the another. D0 irraa D1 ta'a gatiin tea yoo dabale coffee immoo innis hin dabala dimaandiin isaa D0 irraa D1. Complementary good yoo ta'e D0 irraa D2 gadi dhufa. Kan adaajii fi konkolaataa. So in lammaffaa complementary good jechuudha. On other hand are those goods which are jointly consumed wal faana kan isaan tajaajila kennan. Akkasuma jennee boba'aa fi konkolaataa sukkaaraa fi sukkaaraa and tea considered as complement. Kanaafuu mi'oonni lama if two goods are complement bakka wal faana tajaajila kennu jechuu kan nuti dandeenyu. Then price of one good and the demand for another. Gatii mi'a isa tokkoo fi fedhii mi'a isa tokkoo faallaa walii yoo ta'e. Jenneerra. Inni dhuma consumer expectation about future price. Ilaalcha yookaan shakkii maamiltoonni gatii gara fuulduraatti mi'a sanaaf qaban. Fakkeenyaaf higher price expectation. Gara fuulduratti gatiin ol ka'aa jedhametti amanamaa ta'e they will increase demand. Akka fedhii bituu dabalu, fedhiin isaanii dabala jechuudha bituudhaaf. While lower future price expectation. Akkasuma immoo gara fuulduratti gatiin inni irra ta'edhaan immoo decrease demand for the har'a bitteen fedhiin bittaa isaanii ni irrata jechuudha. Inni dhumaa number of buyers in the market baay'ina maamiltoota gabaa keessatti argamuu danda'an. Fakkeenyaaf since maal jennee sila akkuma jennee kana market demandiin ida'ama dalagee individual demandiiti. Kanaafuu baay'inni namoota baayerii yookaan bitanii yoo dabale maal jechuudha kun demandiin hin dabale jechuudha. Akkasuma immoo baay'ina namootaa if number of buyers decrease it will decrease the demand. Kun wantoota demand shift godhanidha jechuudha. Kanaafuu baay'inni customerii yoo dabale baay'inni customerii dabaluun increase in demand, increase number of customers D0 to D1. Decrease in number of customers D0 to D2 demand. Okay.
Complementary goodies denote itu di waktu. Oke. Career goodies denote itu di itu. Against or dislike of preference denote itu di itu. Decrease in price the consumer's expectation. Decrease the future price of the commodity denote di itu. Kan agarsiisa jechuudha kuni determinantis of demand shanan kana irra deebi'uudhaan shaakalaa yeroo ta'amu elasticity demand kan jedhurraa kana jechuudha. Turtii gaarii isinii ta'u. YouTube kana like share godha, comment godha, waliin gahaa. Yaada qabdan barreessa. Turtii gaarii.